Sibbaasa. Xixiqqishaa hunda asirra kun dirreetan irra baasa. Ijoollee irraa dhoorkin. Ijoollee irraa dhoorkin malee ijoolleen hoggaanni bobbaayaa ni tumti. Ni dhoorkin ijoollee irraa. Tuqinaadhaan hin tuqinaa inni dhoorkin irraa ijoollee. Society san immoo maaliif protectii godhanii wanta isaan kunuunsaniif innillee immoo maal godha isaan kunuunsa jechuudha. Yeroo kaan yoo ati jararreebin yoo nyaata dhiyeessiteef nyaata dhiyeessinaaf jechuun waan du'e tokko from environment illee qabeetta kunuunsa beektaa bijineessuyyuu waan du'aa tokko arge kiliinii godha jechuudha. Society saniif mana keessa waan tokko soo gaggattu ta'e deemee soqee wannoo jedhanna namni waan irreebneef namni waan tokko waan naannoo isaatti gataaf bakka tokko gataaf namni waan san argatuuf so if akka waan security ta'e tokko namni waan kunuunsaa jiruuf akkasumas nama yaadana fakkaata garuu nyaata yoo fuudhanii kaaniifis biran darbu dhaabus maaf na dhoowwattan jedhee darbee fudhachuuf hin yaadu. Kan namoota ollaa isaa kana kunuunsuufis namoonni naannoo kanaa eegumsa isaaf waan taasisaniif innis kanumaaf tuquu dhiisa fakkaata. Eega dhalallee raahu inni asii katamaan isaa tanuma. Kanuma hoggaa guutummaa asirraa bobba'u jira malee. Inni ruma yaa'uun hin danda'u. Mana isaati. Namni ni haafna yoo je'eehu yaasuu hin danda'u. Yoo niifi du'e harkatu ni nyaata. Hoggaa kaan ollaa kanatti immoo horiillee ala hiitee hanga beetonni jettus akkana jeen hin barbaadu. Akka tasaa waraabessi iddoo birootii dhufee yoo miidhaa geessuuf jaalee waan of kalee galuu miti. Yoosuma itti yaa'ee lafarraa isaa dhabamsiisa. Gootummaan isaa illee waraabessa naannoo birootii dhufuu ni caala jedhu jiraattonni naannoo kanaa. Nama achi dhufee waa baballeessu ni lola. Waraabessi kun bilisa jechuudha. Gootummaa irratti sammaa isa ka'u waan hin wajjin bakka adda addaa wal lolan waraabessi gadarraa qaban kun gooftaa ta'uusaa seenaan hin jechuudha. Seetuma taa'eeti yoo shan ta'es tokkuma bichaa gadhiisa bani inni tumseetuma birraa injifate jechuudha. Hattuu yoo dhufee adoo agarruu guyyaa kana nyaatee ajjeessa. Ittiin dhiisu biraa hanga asii mana qabu kana malee halaalaa ka dhufe ittiin dhiisu ni ari'a. Waraabessi social organization ofii qabu. Baay'inaaf waraabessi wannoo qabu clan jennaan kan gruppii qabu. Jaha haga diidama akkas deemuu danda'a. Gruppii tokko keessa jahaa fi haga diidama garas deemuu danda'a. Wal beeku isaan akka waan faamiliitti wal beeku jechuudha. Alaa yoo namni waan waraabessi biraa dhufe hin beeka jechuudha. Namoonni naannoo kanaa halkanis yoo iddoo barbaadan deeman waan takkallee hin sodaatanii. Naannoo birootti waraabessi nu nyaata jedhanii kan namoonni sodaatan kan iddoo kanaa garuu eegumsa taasisaa fi halkan yommuu deeman duukaa deemuudhaan hanga iddoo ga'umsa isaaniitti ordofee miidhaa jalaa isaan baraara. Nun tuqu barree nuti kun halkan bishaan kana dhufnee halkan dhaqanna nu hin tuqu kan bira kun akkuma re'eetitti cinaa dabar. Nun tuqu innis nu laaleetuma qota bobbee waliin to'i nu yenneeniituma nu cinaa qota innis. Kan ulaa dura dabroos niin harka bikaan taa'u. Innis hin tuqu innis kanatti waliin laalu mana keessa. Alma jeeddii mayyoo.
Numaa ka zabiitti ni eegaawu. Sareenis kabaja kenniteefii dhiifte taanaan diinummaan isheen barbaadu. Yoo amalatti badde garuu waan dhiisu miti. Namni isheef dubbatus hin jiru yoo nyaatamtes. Numa nyaata saree heddumina waatti dhiisa oggaa guddattee dhihana isaati. Hin dhiisu yoo ni biigatee dagatteef numa nyaata. Jaldeessaa jira. Jaldeessaa jecha guddifanna saree. Maloltuu sadiif nyaata waan inni wanni jiruusu waan du'a sitti hin dhiiftuumi. Bakka saniif nyaata malee re'ee faan takka nurraan nyaanne horii nurraan tuqu. Waraabessi akkuma ilaaltan kanatti ogguu ganama ogguu seennu dalagatti bishaan ogguutti neetu qaama isaa ocollotti jaalata. Sanboota qoonqoo kanneenaa fi waraabessi garaacha loon tokko ni fixa. San cumaa fa'aa maarree kana kun haa agartu kana fa'aa kana nyaata bakka. Ogguu beelee waan cumaa kana jiraate malee waan biraa si nyaatu. Cumaa kana qabaate ocollo sirraa nyaata. Cumaa hin qabaanne immoo nyaatu. Lafee akkuma ilkeetti jabeessuuf taanina ni qoqora. Akkuma ilkeetti jabeessuuf malee lafee kana hedduun fadhu garaachuma kana fadha bakka. Akkuma baay'ina qabu isaan amala badaa qabanillee keessa waan dhiban miti. Garuu akka waa hin balleessine wal dhoowwuun irraa wal deebisu. Keessattuu namoota naannoo sanaaf eegumsi taasisan kan addaati. Akkuma namaa kana amalli isaa addaata. Gari immoo baala jiru gaara nama harka kan ceebu jira. Kanuma isa kana sirraa dhoorku jira ammas. Kanuma kana keessa qabee afaaniin qabee sirraa oosee sirraa dhoorku jira. Ilmoolee saama yoonii asi dhuftee ati halooytu taate sindeessu. Goda kanaa hundi guutuu sibbaa malee. Yoo asitti kun ooruma raqa nyaamaa kanatti gurbaan tokko warra nyaamaa kana ta'a. Ilmoolee qabee fuudhee asii achi geesse. Arma keessa galambuna kana keessa achi geesse. Ogguma takka yuuseeti akki goda kana jiru asitti dhawji'ee itti dhaqee akkasi ilmoo harkaa fuudhanii kennaniifi. Akkuma goda kana jiru hundi yuuse itti bahe akkasitti ilmoo fuudhanii kennaniifi eega ilmoo kennanii usee dacha'e. Waraabessa kanas ta'u kabiraatis ta'u ilaalcha namni tokko ilaalcha dhaguma kaaseedha yoo argite. Amma ati yoo duuba ka dhuftu ta'e namni biraa ajiteetii godhee aarsee tooyii bineensa naman tokko inni garuu dhagaa kaastee yoo dhufte ati yoo duuba dhufte sirratti wannoo jechuu danda'a. Aara isaa sirratti ba'uu danda'a. Nama isa tuqe ilma isaa abbaa isaa akkas fira isaa san ani qoratamee hin dubbisne garuu jechaarraan akkas jedha. Garuu mooyyuu maaltu jira yoo namni biraa tuqee ati dhufee nan tara jettee wal qunnamte si dhiisuu baachuu danda'a. Maaliif aaressi eega jechuudha. Kanan beeka garuu san qoratamuu irra jiran fakkaatiin. Sagalee isaallee namoonni addaan baasanii beekan waan dhiban miti. Akka afoolattis wanti dabarsaan har'a ga'e ni jira. Waraabessa kana warra muka beeku jira. Muka beekaa ni nyaata. Amma garee ijaarrate jira namicha kun. Dhugaa garee ijaarrate amma diibanii re'ee fa'aa bakka adda addaati fa'aa guuranii hanga nyaatanii kaan mukatti kanneen galchan danbiyyatti. Kan amma baankii gaafas guroo gaafas hin dhaladhe. Amma namicha kan isoo garaa isaa keessa galtee mukatti kannanii keessaa lafee kan hundi hin baasini lafee fardaa hundi nyaatanii jiraame muka nyaatee nama ta'e. Kanaaf ogeessa cimaa geessanii warra kanaa biyya kutti kana godha horii guddaa kan naafe akka bineensatti deebisee itti boodaan sirraa baasuu janiiniti kan ittiin manis ni jira jechuudha. Bineensonni duraan bosona keessa ija namaa jalaa dhokatanii jiraataa turan naannoo isaanii sana irraa namoota ari'achuuf lolu. Amma garuu bosonni kun waan dhumateef filannoo dhabnaan nama waliin walii galteen jiraachuu jalqaban jedhu ogeessonni. Bineensota waggaa jennu warra bineensota bosona keessa jiraatanii garuu akkuma beekamu isaan gosa adda addaa qabu.
bineensotni gosni akkuma adda adda jirani amalli isaaniitis nama walitti dhiyeenyi isaanii amalli isaanis garagara ofii isaaniitiifis akkaataa isaan walitti jiraatan garagara garuu yeroo baay'ee bosona keessa waan jiraataniif terii isaanii san namni waggaa dhaqee bineensotni garagarummaa qaban iyyuu difeendii godhu terii san duraan ka beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf bosona gurguddaa keessa warra jiraatan jiru jarri difeendii godhu. Namni waggaatti dhiyaate bineensotni biraatillee gosni biraa waggaa walitti dhiyaatan social organization ofii qabu isaanillee akkas difeendii godhu. Normally amma garuu yeroo ammaa kana waggaa laalle bosonni ciramee bosona gurguddaa iyyuu miti bosona xixiqqaanu isaan fayyadu isaan bosona gizee jennu bakka itti jiraatan odoo hin ta'in bakka waan nyaatan itti argatan iddoo san bosona keessa hundi isaanii nyaata isaaniiyyuu akkaataan isaa garagara jira anyways bosona argatu bosona guddaatus xiqqaatus yeroo ammaa immoo bosonni mancaa'aa jiru gurguddaan baay'isiin jiru xixiqqaan immoo akka sheltariitti kan isaan tajaajilu gizee karaan hojjetamu namni qonnaaf mana ijaaruuf isin yennoo jedhe gara middeemaa jiru kara namni jiraatanitti dhufaa jiru isaanillee. Kan duraan waan nyaatan bosonuma keessaa argatan yoo bosonni dhabame gara naannoo namni jiraatutti dhufee nyaata sana barbaaddata. Kanaaf harka namaa eeggatee buluu yoo jalqabu anis hin tuqu atis nan tuqin jechuun namatti dhiyaatee jiraachuu jalqaba. Mammaaksi ulaa sareen seenten waraabessa seena jedhamus ni jira. Sareen bineensa yeroo jalqabaaf namatti madaqxe taatee seenaa keessatti maqaan ishee kaafama. Dhiira waraabessi kunis suutuma suutan gara namaatti madaqee nama waliin jiraachuuf yaadetti laata. Gara fuulduraatti waanuma agarru ta'a. Horaa bulaa.